السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تاوزن كواجه مجال تمام نجني كان جالاف كواجه بك سنجل سنة كواجه إن شاء الله راسكو بتكاول ولد دي بنير إن شاء الله ران تنسكو بتكاول دي بنير كوبنا راح يدون كان تلفون كنا يرون جالا بدو نشيل هنا وان كيسا كمنو وان كيسا كمنو فيتشا كن يحتاج منتي وان كيسا تشنو مكيس هنا كيس نجرا فيتشا كم ليش يرون ما يرون تلفون جالا هم تو هابدو هاجابو kanaafuu ammoo osoo telefoona keenya harka qabnu waan keessaa hojjeeffachuu hedduu kenna iyyadan. Telegiraama keenya bakka waati kuufannu qabaachuu isaa quba qabda. Meerraan kanaa telegiraamni keenya bakka waa hunda itti kuufachuu dandeenyu, itti seef godhachuu dandeenyu, dokumentii, muuziq, viidiyoo, suuraa waa hunda itti kuufachuu dandeenyu. Ka hantan telefoona isinis yoo bade telegiraama isaanii ofirraa dileette lakkoofsuma telefoona isaanii telegiraama isaanii banatti qofaan telegiraama isaanii yoo deeffatte waan keessirraa hundaa hojii ta'e jechuudha. Akkam akka jedhu afaan tura. Telegiraama keenya seenaa telegiraama keessa ittiin raawwatanii haala kana yoo nu baastu qaasitee sirra cuqaafna. Gaasii cuqaafnee raabaanee ni gartan jedhamti qaba. Seebitti yoo ni gartanii sirra cuqaafna. Kunoo waan ammaan ta'an hangana keessa naa jira. Kunoo haala kana nu baasaan ammaan ta'an keessa naa jira. Asirra cuqaafna bakka kanatti cuqaafna. Asirra cuqaafna baan haala kana nuuf gaalarii jedha faayil lookashin kontaakt fi muuziq jedha. Lakkoofsallee lakkoofsa namaa kan seebii keessa qabdu hundaa jechuudha. Asirra kuufattee takka telefoon lakkoofsuma telegiraama kanaan banatte qofaan deeffannaan telegiraama kana waa hundaa jechuudha. Keessi jechuudha faayil kana galariin kana fakkeenya faayil kana raayyaa asirra cuqaase. Haala kana na baasa yeroo kana na baase asirra cuqaasa. Kunoo dokumentii fedhachi fakkeenya kanaa harca baasu. Kana cuqaasa. Kunoo ammaan tana deemuu jiranii agartee labdiin qaba. Kunoo harkaan deemuu jira asirratti deebi'ee galariidhaan kan lakkatti waan galagarii kiyyanaa fita. Waan barbaade waan kuufachuu barbaade waan akkana yaala hin banne godhachuu barbaade hunda irratti cuqaasa itti erga jechuudha. Kunoo hatta lakkoofsallee jechuudha fakkeenya lakkoofsallee keessa qabdu kunoo akka barbaade kuufachuu barbaade yeroo cuqaafta itti ergite jechuudha. Telegiraama keenya bakka ajaa'iba qabachuudha waan keessaa qabdu waan dokumentii adda addaa keessa jira osoo telefoonni keessa yaalaan hammaanne ammuma jeeffadhu isin jechuu barbaade qophiin irraa qabdu kanaaf akkaataa hedduu keessatti gammaddan jedhamtii qaba. Inshaallah qophii baatee walitti himatu nagaan nuuf tura.